Ashama harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii masoototaa kan hundi keessanuu kan biyya keessa kan biyya hambaa keessa jirtanii nageenyi jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha akkasumas nagaa jirtu nagaa kootii galata waaqayyoo garuu ani maabiraatiin jalatti ganna ifee jira viidiyoon kee gurraacha oolu akkasumas nagaa jirtu nagaa kootii galata waaqayyoo video tokko akkuma carraa ta'ee laalee ture video san laalee baay'ee garaana nyaate dhugaa rabbii obboleewwan keenya biyya isaanii keessaa ba'anii biyya hambaa keessatti siqaa'ee ana hin jedhamne argaa jiru dhugaa waaqayyoo beekan kana isin jechuu danda'u waaqayyoon bichaan biyya keenya biyya nagaa nuuf godheetuma obboleewwan keenya mana hidhaa keessattis lubbuun isaanii darbaa jiru yeroo baay'inaan laala ani akkanatti illee wannoo jedhee yeroo hunda irratti wannoo jechuu hin barbaadu afazim jedhaa ture garuu laalee amma laalee jireenya biyya hambaa laalee na amma irree dhugaa rabbii beekan garaan kiyya amma kan osoo biyya hoogaa jechisiisaa jira bakka maaliif namni biyyaa ba'ee yeroo baay'ee jechuudha siqaa'ee hedduu argaa jirra siqaa'ee ana hin jedhamne jechuudha namni kifilii tokko keessatti haala kanaan akkanatti walirratti ashagamanii obboleewwan keenya namoonni baay'een lubbuun isaanii darbaa jira namoonni baay'een nyaatanii dhuganii beela'anii wanta miidha ta'anii as keessatti lubbuun isaanii darbaa jira inkaan as keessatti iyyuu miti Itoophiyaa keessatti obboleewwan keenya dararamaa jiru obboleewwan keenya lubbuun isaanii dhabamaa jira obboleewwan keenya siqaa'ii miidhaa argaa jiru dhugaa waaqayyoon baay'ee natti ulfaata rabbee haala dhageenya bara kana haala jireenya bara kanaallee laalee jedhee natti ulfaata akka carraa ta'ee mucaan hiriyyuma kooti nama beeku Itoophiyaa irratti jechuudha qabamee ture yeroo wayii keessaa mana hidhaa galee ture ayyaana masqalaa achitti dabarse guyyaa ayyaana masqalaa gubaa san jechuudha irreechaa kifilii tokko keessatti kara nama 80 hin taane jedhan kifilii san keessatti ashagamni ni beektu isaan lafa OA keessa jiru OA afuura namaati namni nama olirratti ashagamni kan aduu kaleechumti nama 80 kana walitti nu galchan akkasumatti bullee akkasumatti oollee guyyaa irreechaa san jechuudha laal aduu irreechi boru jedhan isaan bakka tokkotti galchanii itti qollofanii aduu irreecha san biyyi irreecha oola namni takka namni garagara isaa laalu jiru guyyaa bariisaa lammataa san dammoo galgala jechuudha laal galgala dhufaniitu achi keessaa hundaayyuu kifilii qabsiisan jedhan maaliif wanta akkanaatti jira obboleewwan keenya har'a guyyaa gaafa sanii ijoolleen sun achi keessatti uffin namoonni tokko kan laphee dadhabbina laphee qabu jira namoonni tokko kan sukkaarannoo damgiffiitii qabu jira namni gisee ammaa yaannuyyuu dhibeetti ta'ee jira dhibee garagaraa kan qabu jira yaada garagaraa kan qabu jira wantoonni akkanaa otoo jiranuu namni kumuluun mana tokko keessatti galee osoo lubbuun isaanillee darbe isaan homtuu isaaniin galchu jechuudha laal kana ta'aa jira jireenyi biyya keenya kana ta'aa jira haalli biyya keenya dhugaa rabbi jechuudha beekan baay'ee haala nama jibbisiisaa jireenya nama jibbisiisaatu dhufaa jira waaqayyoomti bichaan ga'ee jedhee tooyi biyya keenyaafis nagaa nuuf godhee obboleewwan keenya dhiiraa biyya hambaa keessa jiran obboleessi koo deemee achillee jiraachuu baatu ijoollumti achi jira sunuu obboleewwan kooti maaliif nu ilmaan lammii tokkooti saba tokko nama biyya tokkooti lubbuun isaanii achi keessatti gubatanii wanta baay'ee ta'aa jiru dhugaa waaqaa jechuudha baay'ee dhugaan na jibbisiisaa jira rabbii jireenyi bara kana
baay'ee tokko na jibbisiise. Wanti godhamu hin jiru. Bara baraanuu Itoophiyaan teenya ilmaan lammii keenyaa dhiigni isaanii lafatti gannamaa jira. Bara baraan lubbuun isaanii darbee haati dhiiraa bu'aa jirti. Abbaan dhiiraa bu'aa jira. Haati intala ishee shamaraa dhabaa jirti. Abbaan intala ishee shamaraa dhabaa jira. Haadha intala shamaraa takka uyyuu biyya isheetti baatu hojjedhee taranaan namichi kee na arga jechaa ofii garaagaraa haasaa na arga jechaa warra maatii kootifan jijjiira jechaa biyya isaanii keessaa garuu yoo as dhufan ta'aa hin jiru. Ijoolleen dhiiraa jaalataniiti miti baratu barumsa ofii dhiisee kan qonnaan bulaa ta'e qonna dhiisee kan ilma warra tokkicha ta'e warra isaa kophaatti gatee haati isaa garaa hidhattee abbaan isaa mar'imaan isaa hidhatee ijoolleen isaanii biyya isaanii keessaa dhufanii yoo isaan biyya Arabaa keessatti dhufanii akkanatti ilmi namaa waan nyaatu dhabee waan dhugu dhabee waan uffatu dhabee akkanatti mana keessatti qollofamanii ta'an dhugaa Rabbii jechuudha. Gizee baay'ee waaqayyo akkana godhee maal godhee akkas godhee kana waaqayyo waan hin goone dhugaa Rabbii numatu mataa keenyanii bakka sigaawuma biyya keenya keessatti gabbu'ee kan ani hin beekani akkatti inni bichaan biyya keenya keessaa is dhume biyya keenyas nagaa argate namni keenyallee nagaa argatu ani hin beeku dhugaa waaqayyo. Waaqayyoomti bichaa waan biyya keenyas nuuf godhu maatii keenyas akkatti inni nuuf tiksee nuuf jiraachisee biyyatti deebinee gallu isa tokkicha bichaatu beeka. Waaqayyo bichaa waan nu godhu isumatti of kenninee jira. Rabbii keenya tokkichatti of kenninee jira. Rabbii bichaa waan nu godhu isatu beeka. Yoo duunes yoo jiraannes kan waaqayyooti. Akkasumas immoo wantoota baay'ee dhugaa si jibbisiisan lafa kanarra baay'ee ulfaataadha. Maaliif dhugaa biyyee fakkeenyaaf amma biyyi mootummaa qabu biyyi namoota beekamtuu qabu ijoolleen teenya biyya hambaa keessatti yoo dhumatan ijoolleen teenya maal ta'a? Osoo ilmaan keenya ijoollee keenya biyya isaaniitti deebisanii turgan. Viidiyoo wayii Facebook irratti dhaggeeffadheen ture. Warroonni biyya hambaa keessa jiran warroonni beekamtu warroonni beekamtii qaban jechuudha. Iyyaamamu Itoophiyaa keessatti nuhoo warri maatii keenya jijjiiruuf biyyaa baane. Nuhoo warri biyya keenya jijjiiruuf biyyaa baane. Kootatoo ijoollee keessan aadaa biyya keessanii barsiisa. Ijoollee keessan maalii godhaa aga jedhamee viidiyoo kana gallakkifamu. Ilmaan biyya hambaa keessatti dararamaa jiran. Ilmaan biyya hambaa keessatti dhumaa jiran. Maal ta'a odoo biyyatti haa deebi'amu jedhamee dubbate mootummaan keenya. Maal qaba odoo obboleewwan keenya biyya hambaa keessatti lubbuun isaanii ba'aa jiru kun. Biyya keessatti haa deebi'an. Dhugaa Rabbii bar biyya ofii keessatti odoo nageenyi uumameetuma wanti gaarii wayii jiraate bar biyya keenya keessa dhugaa akka Itoophiyaa bar biyya qabeenya adda jedhamte hin jirtu. Garuu wallaalummaa keenya ofii wallaalummaa obboleewwan keenya wallaalummaa namoota biyya keenya ijoolleen keenya biyya keessatti biyya hambaa keessatti dhumaa jira. Maal goona kaa ishee akkamitti jiraanna kaa akkam taana kaa dhugaani baay'ee na gaddisiisa baay'ee na gaddisiisa. Biyya kootii ba'uu kootiifis baay'een itti gadda. Biyya kootiitti deebi'uudhaafis hawwii nan qaba. Garuu immoo nan deebi'a. Yeroon deebi'u kan haala jireenya biyya kootii baay'ee na gaddisiisa. Biyya koo yoon gatee biraa ba'u akkana hin jiru. Biyyi koo nagaa qabdi. Biyyi koo haalli ishee nageenya. Garuu har'ammoo biyyi koo nagaa dhabdi. Haalli jireenyaa jijjiirame. Osoo hin galee baradhaayyuudhaan wantoota akkana wantoota na jechisiisu jira. Jireenya irraa fadhee jira. Kanatu jira jireenya biyya keenyaa keessa. Yoon balleessallee dhiifama naaf godhaa ta'e dhugaa waaqayyo jechuudha. Biyya keenya waaqayyo yaa kadhannu. Obboleewwan keenya biyya hambaa keessatti dararamaa jiran obboleewwan keenya biyya hambaa keessatti lubbuun isaanii darbaa jirullee waaqayyo fayyaa nagaa isaaniif haa kennu. Akka ba'anitti isaan hin hambisin.
jenne warra tanaan dura du'e waaqayyo lubbuu isaanii amaaru warra jiran immoo waaqayyo lubbuu isaanii nagaa fayyaadha deebisee isaan haa galchu jennes aloota yaagoon fiisiniin jechuu jaaladha akkasumas viidiyoon kiyya har'a asirratti xumurama yoo malleechi jiraadhe ifa manaa godhaa akkasumas immoo laayik sheer gochuu hin dagatinaa haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii baay'ee sin jaaladha siniin jechuu